Hedduu takka galatoon. Atillee galatoon. Shubbistuu turte? Shubbisa. Dooyya adda addaa diraamaa nan hojjedha. Hunda galeessa. Shubbisnas ogguu namni dhabames sagaleedhaan isinuma jenna. Oluma makaa ture innaa sanatti. Ani gaa Komishinar Shittoo bashaasha namaatti hin beekaa nama bashannanaa. Sagalee kana ni ayyaalta? Badaa miti. Innaa tokko dee yaadadha. Gaafatamee sirbii wayii gaafatamee mee akkasumaan hayaallu jennee waltajjiitti baanee yaallee ijoollee hiriyoota koonnaa sana jira wajjiniin sirbaa kan eenyu ture qalloo koo yaabala shaashii na fakkaata akkas. Qalloo koo yaabala shaashii. Yaaboo irra naa haayim ani hedduun jaalladha. Hin danda'u sagaleen qabu gaamman sirbullee anamma. Amman sirbee. Qalloo koo yaabala shaashii qalloo koo yaabala shaashii. Isaa fi abbichuu lagaa lagaa. Abbichuu lagaa lagaa. Kana kara waltajjiitti. Haambi dhumaan akkasumaan sagalee baay'een qabu garuu shubbisa irratti. Waltajjii irratti baatee. Innan shubbisna turreeyyuu. Perfeekta achirratti piroofeshiniin koos shubbisa turreeyyuu. So akkasii baandii biiftuu Oromiyaa isa guddaa taaneeti giddu gala irratti nuti haflee. Egaa shubbisni immoo yeroo abaabooti miti. Akkuma miidhagdee yeroo sanatti waan ta'eef gara waggaa 10 akkas baandii biiftuu Oromiyaa keessatti. Egaa innaa sana keessatti hojii baay'ee hojjenneera. Meegaa amma gara godinoota kanatti deemtanii hoggaanii fi agarsiisa gootan gaawaa hedduutu nama qunnama. Maal fa'aa yaadattame? Baay'eedha. Mudannoo baay'eetu nu qunname. Innaa tokko diraamaa hojjenna turreeyyuu godina biyyuu mana dhalde keessatti. Walisoo. Diraamaa oolmaa waldaa Oromiyaa. Zahoon Oromiyaa naannofnee kakaasaa ture uummata jechuudha. Achi dooyee hojjenna turreeyyuu diraamaa sana hojjennu nabsiisaa Maaramma Du'ee Bagaashaa kan jedhamu. Rabbi rahmataa godhu. Inni diraamicha na hojjennu kaan waltajjii irraa hojjetaa kaan immoo isteejii uummata keessaa as ba'a ture Bagaashaa. Uffata bututtuu uffatee diraamaadhaaf wanta uffatee dhufa tureeyyuu. Achi maatiin kiyya immoo achi keessa turu na laaluu dhufanii. Achi haati kiyya waltajjii sanarra turte haati kiyya illee nabsiishaa Maaramma Du'eerti. Waltajjii sanarra nu laalaa turteeyyuu. So isteejii irra lafa ta'anii isteejii irratti osoo nu laalanuu Bagaashaa uummata keessaa diraamaa hojjechaa ol dhufa madirakkitti jechuudha. Maraatuu wayitu waltajjii sana jeequdha dhufe jettee haati kiyya kaatee Bagaashaa sana qabatte jechuudha. Qabattee booddee innaa laaltu hin beekti Bagaashaa. Ishiin iyyuu rifattee inni iyyuu diraamaa tokko fakkaate jechuudha. Kanaaf wanta akkasiillee jira. Waa hedduudha amma yaadadhee akkasitti jiru malee inni guddaan dhamaatii fi rakkina guddaadha kan dabarsine sana keessatti dhugaa dubbachuu. Gaariidha kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin jira. Dhaabbileen oomishaa fi tajaajila keessan sagantaa Maayaa Shoo irratti beeksifachuudhaan akka lama buffattan gabanumaan isin affeeraa YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isin jaa itti dhiyaadha. Amma Komishinar Ragaa. Sanin dura gaa imala hedduutu jira achi keessa. Mee sadarkaa kana gahuudhaaf karaa naatiitti imalte maal fakkaatame? Egaa sana booddee gara waggaa 9 akkaataa namas hin jedheen dhamaatii guddaa keessa dabarsine egaa biiftuu Oromiyaa deemsa guddaa deemte waggaa 10 keessatti godinaalee adda addaa naannolee adda addaa bahuudhaaf carraa guddaa argannee hojii guddaan hojjetameera uummata kakaasuu keessatti sana booddee egaa fiildiin itti hirmaadhe shubbisa waan ta'eef shubbisni immoo yeroo abaabootti yeroo bareeddu sanatti waan ta'eef sana booddee fiildii jijjiiruun dirqama ta'e jechuudha. Bakka keenya nama buusnee nuti immoo fiildii biraa galuun dirqama ta'e ijoollee ciccimoo nu bakka bu'an fillee achi bakka buusnee ani immoo gara waajjiraan galee jechuudha. Waggaa hedduudhaaf immoo dhimma dubartootaaf daa'immanii ta'ee waggaa baay'eedhaaf 2004 kaasee hanga 2012tti dhimma koorniyaa daayirektoreetii dhimma koorniyaaf daa'immanii ta'ee Komishinii Poolisii Oromiyaa keessatti hojii guddaa hojjedheera jechuudha. So poolisiitti naan dhufu egaa maaliif kutaa 9 kaasee tan barachaa ture achi digirii koo lammaffaas maastarsii koos
poolisiidhuma keessa taa'eetan guyyaa hojii koo hojjechaa galgala barachaa of geessisaa sadarkaa adda addaatti guddina sadarkaa adda addaatiin of qaqqabsiisaa ta'e deemee jechuudha. Ofii kootiif of gargaaraa maatii guddisaa maatii deeggaraa ijoollee guddisaa ijoollee barsiisaa ofii kootiifis barachaa. Ijoollee nan godhadhe ofii kootiifis nan baradha hojii koos nan hojjedha akkasitti sadarkaa kanaan ga'ee. So yeroo jalqabaatiif immoo dubartii cimtuu jedhamee hoggansa poolisii keessatti dubartiin hoggansa hin jirtu turte. Isa bireeksiruu gochuu keessatti gahee guddaa qabadhe. Aftumtuu baheetii gaggeessinaan jedhanii bara 2012 magaalaa Sulultaa dubartii yeroo jalqabaatiif hoggansa dubartootaa ta'ee magaalaa Sulultaa waggaa tokkoof ajajaa ta'ee ramadame. Magaalaa Sulultaa waggaa tokko hojjedhee sana booddee immoo gara Sabbataatti waggaa 2 hojjedhee Sabbatarraa immoo ajajaa qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Burraayyuu Shaggar irraa hundaa'us Shaggar irraa hundaa'u immoo dubartii yeroo jalqabaa hiriyaan kiyya tokkos jirti. Yeroo jalqabaatiif dubartii cimina qabanu ga'umsaan magaalaa hoogganuu danda'anu jedhamee magaalaa guddaa dhiiraaf ulfaatu magaalaa Burraayyuun hoogganee jechuudha. Magaalaa Burraayyuu waggaa 3 ajajeera. Magaalaa Burraayyuu waggaa 3 ergan hoogganee ammaan tanagaa kutaa magaalaa Galaana ajajaa ta'ee tan hojjechaa jira. Kana fakkaata deemsi. Hedduu takka cimina guddaan si keessatti arguu jira. Komishinar Shittoon gaa bashaasha namaati duratti irraa haasa'uudhaaf yaaleetiin jira. Iftoomina qabda. Angaasidoon alatti waggaa wala garus namoonni hedduun waa'ee kan kee waggaan odeeffadhu. Waan itti dhaga'amee fuulduruma san haasoyitee deemtee jaan. Dhiirri kun maalirraa maddee eessaa dhufee guyyaa keessaa moo jalqabuma haala guddina keetiiti moo? Yaa konfiidensii qaba. Konfiidensiis qaba. Konfiidensii kun kan dhufe tokkoffaa maatii guddisa kiyyarraa. Abbaan kiyya haati kiyya sinnaana guddisan akkanii durgummaa ta'ee bahuu danda'u. Barumsa hojii manaallee haati kiyya na ajajje abbaan kiyya dhiisi barumsa ishee irratti xiyyeeffatu jedha ture. Akkasitti na qaranii na guddisan konfiidensiidha. Barumsa kiyya haala gaariidhaan na barsiisanii. Inni guddaan immoo ciminaa fi iftoominaa fi kutannoo kan hin baradhe immoo qabsoo keessatti. Miti jireenyi waa baay'ee si barsiisa. Sana keessatti of qaraa konfiidensii horachaa dhuftaa. Funduruman dubbadha waan itti dhaga'ame. Funduran dubbadha eenyumayyuu hin sodaadhu. Waan itti dhaga'ame murteessee nan ba'a jechuudha. Waan itti dhaga'ame yeesmaanii miti baqqaan. Ejjennoo koon calaqqisiisa malee ejjennoo namaatiin raafamee hin deemu jechuudha. Qilleensa wajjin nama raafamtu miti. Waan itti fakkaateen fookas jedhee waan itti fakkaate sana murteessee ba'a malee sodaan qabu. Nama nan kabajaa, nama nan jaaladha. Nama isa qixaan ilaala, nama hunduma. Ani akka obboleettii guddootiin si ilaala waan ta'eef yoon ma'aaraga kan gizee illee irraanfadhe. Jedhee naaf kolchi daawwattoonni kayyaallee naaf kolchaan isiniin ja'a. Ati dubartiidha. Dubartii keessaa, nama aartii keessaa, waraana keessaa, amma immoo dabree komishinara ta'e tokko. Amalli hojii poolisummaadhaa ifiifuu hedduu cimaadha. Hojiin kun salphaa kajaamu jiraachuu baatullee akkamimee haadha ta'uun dubartii taate haadha taate hojii poolisii kana wajjin sadarkaa yookaan chaalenjii si qunnamee. Yaa chaalenjiin hin jira. Akkami keessaa baate? Chaalenjiin hin jira. Garuu immoo kutannaan an xiqqeeffattuudha. Waan tokko itti yaadee achiin gaa jedhee galma kiyya kaawwannaan galma sana bira toon gahin hin deebi'u jechuudha. Xiiqiin qabaa, kutannoon qabaa. Kutannaan hundumaa hin dandeessa jechuudha. Hin dandeessa. Hin danda'ama ilaalcha jedhu sanan dhaalee of keessatti qabadheera jechuudha. Maal godhee waan qunnamuu danda'us nan beeka. Akkamitti sana bira darba kan jedhu sanas nan kaawwadha jechuudha. Kanaaf poolisii ispeeshaalii poolisii taatee miseensa taatee deemuun iyyuu ni ulfaata. Miti hoggansa taatee. Hoggansa taatee dubartii taatee maatii qabaattee gaggeessummaa wajjiniin baay'ee ulfaata. Garuu immoo kutannoo qabaannaan wanti hin danda'amne hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf ispeeshaalii burraayyuu hoggaan jiru buluu jira, ala buluu jira, halkan roondii naanna'u jira, bakka chaalenjiitii, mana keessa immoo maatiin jira. Maatii kiyyaaf iyyuu yeroo maatiin koo na hubatu, ijoolleen koo na hubatu baay'ee. Na hubatu ijoollee kiyyaaf yeroon kennu maaliif har'aati yoo dadhabdee cabdee haftee dubartiin kaan hin baatu si galee.
fakkeenya nama godhattu qabaachuu qabda. Namni immoo si fakkeenya godhatee baruu qaba. Amma poolisii keessatti dubartiin hooggansi hin jirtu jechaa jirra. Hin jiru jedhee qabsaa'uun qofti homaa galman ta'u jechuudha. Ani qabsaa'ee bakka naa kenname sanatti kompiitaanti ta'ee hoom bahuu danda'e dubartiin kaan hin baate jechuudha. Fakkeenyaaf Komishinii Poolisii Oromiyaa keessatti dubartiin hooggansaa hin jirtu turte. Amma garuu baay'ee horadhe. Dubartiin baay'een baateerti. Maaliif an kaleessa naa hooggansummaa natti kennan itoon cabee hafee dubartoonni kaan yoo ishiin dhiirris maal jedha kun ishiin hin dandeenye dubartoota akkamitti itti gaafatamummaa kenninuu jedhu turaniyyuu. So dubartoonnis an arganii gara fuulduraatti akka bahan goona anis immoo cimee isaan akka fuuldura bahan gochuu keessatti gahee guddaan taphadhe. Komishinii Poolisii Oromiyaa keessatti ta'a hooggansi dubartoota baay'een horatamaniiru dhugaa dubbachuudha. Hooggansis nutti kennuu jalqabeera jechuudha. Duratti ganaa lagana hooggansatti fiduudhaaf naa yaadanu hin dandeessi ilaala. Akkas taati ilaata jedhu turanii. Amma garuu argan. Magaalaa gurguddoo amala yookaan naamusa poolisii irraa kamtu sii ta'a? Irraa hedduu kan jaalatu jechuudha. Amma naamusni poolisiin tokko qabaachuu malu. Poolisii maal jedha itiksiin poolisii maal jedha? Poolis ijji nitsuu lubbuu ruruu jedha. Harkisaa qulqulluu lapheessaa akkas jedha miti. Ana bira inni jira. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanallee of jajuun illee baay'ee namatti hin tolu. Waa'ee kootora inni dubbatee natti tola. Garuu immoo konfiidansiidhas dubbachuu waanuma hin beeku. Gara laafummaa kaanuu ragaa siif hin baaya. Gara laafummaan hin jira. Itiksiin poolisii baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf disipiliiniin poolisii baay'ee itti fayyadamna. Bakka jireenya kee laayif istaayilii kee hundumaa ittiin gaggeessuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf namni hundumtu itoo leenjii loltummaa fudhatee bahee dhugaa dubbachuudhaaf leenjii loltummaa sibiiliin kamiyyuu itoo fudhatee bahee baay'ee natti tola. Namni hedduu waan akkana raasaa. Poolisii ta'ee namni qaramee bahee bakka feetetti kompiitaanti. Fiit godha bakka feete yoo kenniteef jechuudha. Kanaaf tokkoffaan baagiraawundii koominitariis waan ta'eef raayyaa keessaa waan hin dhufeef konfiidansiin kun achi dhufee lammaffaa poolisii keessatti leenjii argadheen immoo disipiliiniin poolisii dhugaa dubbachuudhaaf hunduma isaatu itti fayyadamta taana disipiliinii biyyarra hin jirredha. Biyyoonni kaan dirqamaan militarii keessa galchanii baasu miti hojii biraa qaxaramuudhaaf. Nu birattis too kun jiraate hundumtuu jedhe yeroo baay'een dubbadha. Itti fayyadamnaan sirriitti hojiirra oolchinaan disipiliiniin poolisii kanatu keessaa gatamaa kan jettu hin jiru jechuudha. Hundumtuu jireenya keetiifis si barbaachisa. Uummata kana ittiin gaggeessuudhaafis akka poolisiitti uummata kana yoo gaggeessite baay'ee gaariidha waan ta'eef an poolisii ta'uu kootti dhugaa dubbachuudhaaf baay'een boona. Gara yeroo waraanaa turte sanittiin if duuba si deebisee eega leenjitee booda leenjitee gabaateen booda takkaa loltee dhugaa eessa faamee natti himi? Indee sitti medda silaa leenjinee erga baanee erga baandii gallee mataasaa harka tokkotti kilaashii qabannee deemna. Kilaashii keenya fudhannee deemna. Rakkoo dhufnaan waraana hin gallee lollaa jechuudha. Kanaaf Zaalanbassaa ogguu deemnu keessatti mudannoo Daddasalaa siin kaasne tokko maalinne ogguu tokko Zaalanbassaa deemne. Zaalanbassaa yeroo Itiyoo Eertiraa sana yaa asii afyaa'in sana Almaaz Makkoo jedhamti. Isaanis jiru. Simmayin teessolee jirti gaazexeesstuu simmayin teessolee ni wajjin jirti. Itoo achi jirru waraana keessa turre. Zaalanbassaa jechuun Asmaraadhaaf kiiloomeetirii muraasa ta'u Eertiraa galuudhaaf daangaa Eertiraarra. Shaabiyaan achi edaan nu laalteerti daawii waraanatiin. Daawitii waraanatiin nu laalteerti. So isaan iyyuu nu rukuchuudhaaf jedhu reediyoon isaanii xalafamanii akka nuti baanu godhame iddoo sana. Within a minute nuti baaneeti bakki nuti qabannee turre sun hin rukutame jechuudha. Tokkoffaa abbaan taayitaa abbaan aangoo achi dhufuu isaati odeeffannoon bahee lammaffaa nuti achi jiraachuun keenya odeeffannoon bahee booda keenyas odeeffannoo gama biraatiin reediyoo. Isin hojii aartii hojjechuuf deemtan yeroo sana. Maalidhaan deemnee konkolaataa minaamin akkasti intiniidhaan ayifaadhaan deemnee akka waraana wajjin hin deemnee ayifaadhaan. Ayifaadhaan fe'amnee deemnee meeshaa qabanneerraa hojii waraanaa sin hojjenna hojii aartii sin hojjenna jechuudha. Lamaan hojjechaa ture. So yeroo sana dafanii ayifaadhaan
nu baasanii Addeegiraatirraa itoo nuti Zaalambasaadha Addeegiraat itoo nuti hin ga'in bakki sun waraana diinaa harka galee iddoo sun rukutamee waan ta'eef mudannoon akkasii illee kun jira. Kanaaf ajaa'iba. Eegaan deemallee osuma mi'aawuti qadaadanii kaayanii jaaniiti yeroonis kana caalaa nu deemsisu sagantaa Maayaa Show hanga hafee daawwadhaan isin ja'a. Hangama kiyyaan hanga torbaanitti torban gaarii isin jechuu kiyyaan dura YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatina comment godhaa yaada qabaattan achi jalatti nuuf barreessaadha. Dhaabbileen garaagaraa immoo nuuf faana taatanii hojjechuu barbaaddan karra keenya banaadha waan isin qabdan waliin taane isiniif guddisna oomishaa fi tajaajila keessan beeksifadhaan isinin ja'a. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin ture. Sagantaa hafee wajjin shaashambaa ja'a. Nageetti ulfaadhaa. Lama gandaa.